Ashama yoyyaa oolmayaa bultiin badhaadhaa daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoo fi xiinxalaa keenya kasaatii kana keessattuu eebbaa fi leenjii waraanaa bilisummaa Oromoo ajjeechaa Benishaangul Gumuziitii fi waraana Itoophiyaa kaabaa akkasumas filannoo Abiy Ahmed ka geggeeffamaa jiruu fi geggeeffamee fi muudama sabattenya nugusiitiin walittuu qabatee Oromoo maal argatee maal dhabe waan jedhu walii yaadachiisuu fi waa takka lama sadii irraa deebinee dubbanna gara duraatiin adoo gara qophiitiin deebinee duratti viidiyoo kan jaalachuudhaan chaanalii kana maamilaa godhachuun miidiyaa hawaasaa irratti qoqooduun nu bira dhaabbadha isiniin jecha gara odeeffannoo keenya kaardhattu isin biraan gahuu deemna. Waraanii bilisummaa Oromoo zoonii jiddu galeessatii fi kibbaa komaandoo fi humna addaa leenjisaa jiru ammallee eebbisiisaa jira. Kana gara xiinxalaatiin odeeffannoo bal'aa isin biraan gahuu deemna. Gara biraatiin ammoo waraanii bilisummaa Oromoo miseensota raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa ka booji'ee deebisuu fi carraaqaa ture. Waraanii bilisummaa Oromoo warra booji'ee kana deebisuu hin dandeenye. Sababni isaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduu lamaan deemee booji'amtoota harka wal jijjiiruun yookaan booji'amtoota walirraa fuudhee gara mootummaatti dabarsuun kan beekamu dhaabbata qaxxaamuraa yookaan fannoo diimaa Itoophiyaati. Dhaabbanni kun dhiibbaa mootummaa Abiy Ahmed irraa godhamerraa kan ka'e ammaan tana booji'amtoota waraana Itoophiyaa ka harka WOB jira fudhadhee mootummaa Itoophiyaa dabarsuu hin dandayu. Mootummaan booji'amtoota kana fudhachuu fi fedhii hin qabu jedhame akkasittuu dhaabbanni fannoo diimaa kun yeroo ammaan tana booji'amtoota harka waraana bilisummaa Oromoo irraa fuudhee gara mootummaa Abiy Ahmed geessuu hin dandeenye. Kana ka barreessee dubbii hima waraana bilisummaa Oromoo Eedil Addunyaa obbo Odaa Tarbii karaa Tiwiiteriitiin. Waraani bilisummaa Oromoo waraana mootummaa Abiy Ahmed yeroo adda addaatti booji'u karaa dhaabbata fannoo diimaatiin deebisa. Warra jechuun Afgaanistaan, Chaayinaa warra biyya alaa ka boba'aa yookaan ammoo albuuda baasuu irratti bakka adda addaa ka Oromiyaatii fi Benishaangul Gumuzii keessatti bobba'anii yeroo hedduu booji'ee dhaabbanni kun barnoota kennee fi karaa dhaabbata fannoo diimaatiin gadhiisa. Amma mootummaan Abiy Ahmed dhaabbata kana irratti dhiibbaa godhuudhaanii akka warri kunini warra waraana bilisummaa Oromoo wajjin tahee booji'amtoota harka hin fuune godhee jira. Mootummaan Abiy Ahmed waraana bilisummaa Oromoo hin jiru humni jabaa miti beekamtii hin kennuu fi booji'amtoota harka isaaniitti fuudhuun humni inni hin jiru jedhu jiraachuu warra gabahuufi sodaatee yeroo ammaan tana booji'amtoota isaatiif dantaa hin qabu. Sila mootummaan adda booji'amtoota isaatti dantaa qabaate taate warra kana harka fuudhee akka isaan maatii isaaniitti deebi'anii yookaan hojii isaaniitti deebi'uu godhuu qaba. Mootummaan kun hagas hunda dantaa hin qabu. Warri Tigraay illeen yeroo adda addattu warra booji'ee gadhiisuu barbaadanii mootummaan Itoophiyaa harka fuudhuu dida. Yeroo garii akkuma beekta nama bineensa qabee gadhiisu tokko fidanii daangaa Itoophiyaa ka waraanii jiru irratti uffaa konkolaataan gadhiisanii yeroo garii karaa dhaabbata fannoo diimaa kanaan gadhiisanii mootummaan Abiy Ahmed walumaa galattu waraan isaallee dantaa hin qabu waan gos kanattu jira. Oduu gara biraatiin Benishaangul Gumuzii keessatti gumuzoota fi dhalattoonni Oromoo ijjeefamuun hammaatee itti fufee jira. Torban kana qofa keessatti yoo akkamii xiqqaate namni 5 oli aanaalee adda addaa ka godina Matakkalii keessatti dhalattoonni Oromootii fi Gumuzii ijjeefamanii jiranii. Namni madaa'e lakkoofsisaa hedduu dargaggeeyyiin Gumuzii ijoolleen xixiqqoon ka waraana keessattuu hin hirmaanne kabadii waan tokko hin qabne man isaanii keessattuu man irratti gubanii aanaa akka Dibaaxeefaa aanaa akka Buleenfaa keessatti man irratti gubanii miidhamaa jiranii. Aanaalee kan keessatti manaa fi namallee bakka uummati rafaa jirutti mana gubanii namni man waliin gubatee ka du'eettu jira. Halkaniin dhufanii yookaan ammoo barraaqan dhufanii subii dhufanii mana gubanii manaaf namilleen horiilleen moonallee gubanii waliin gubachaa jiranii. Kuni jechuun yakka naannoon Amaaraa faannoon warra naannoo Benishaangul Gumuzii godina Matakkalii keessatti godhaa jiru. Kuni cuftinu
maqaa abaa'oo balleessuutiin yookaan ammoo humna badii junta wajjin gamta uume warra Benishaangulitii fi waraana bilisummaa Oromoo balleessuutiin jedhuun geggeeffamaa jira. Benishaangul Gumuzii keessattuu karaa kanaan waan akkasitti deemaa jira. Waraani kaaba Itoophiyaattuu geggeeffamuu ammallee gara daangaa Afariitti babal'achaa jira. Humnoonni Tigraahii torbaan lamaan duratti Afarii keessaa guutuun baanii humnoota isaanii gara naannoo Amaaraattuu geessanii haa ta'uutii malee warri kun torbaan darbee keessa naannoon Afarii milishoonni Afarii waraanii Itoophiyaatii fi waraanii Eertiraa wajjin ta'uun gara naannoo Tigraahiitti duulanii Meqaleetti dhiyaatanii turanii Meqalee irraa kiiloomeetirii 30-40 Molaazitti magaalaa jedhamtu fa'aa to'atanii Meqalee qabannaa jedhanii dhaadachaa turanii warra sun warri Tigraahii marsee akka isaan harki kennatan godhe kaan ammoo bibittinnaawanii hedduun isaanii fixamanii gabaasni turre waraani Tigraahii warra san faana dhahuudhaan isaan hordofuudhanii gara naannoo Afariitti baqachiisanii naannoo Afarii faana dhahuudhaan faana seenuudhaanii zoonii lama ka jedhamtu naannoon Afarii maqaan zooniin maqaa lafti godini zooniidhaan lakkoofsadhaan yaamama zoonii tokko godina lama godina 3 godina 4 godina 5 godina 6 qabdii isaa duri ammaan taniin beeku godina lama ka jedhamu ka daangaa Tigraahii irra jiru saayinanii jiran cabsanii warri Tigraahii faana waraana Itoophiyaa magaalaa Awwaala jedhamtu kaachi keessatti argamtullee qabatanii jiranii warri Tigraahii kunin waraana booji'anii ka Itoophiyaa warra afaan Oromoo dubbatu afaan Amaariffaatii fi ijoollee uummattoota kibbaatiif Oromiyaa hedduu isaanii garsiisanii jiranii meeshaa waraanaa ka booji'anillee garsiisanii jiranii waraana Eertiraatii fi ka Abiy Ahmedii kaachiin dhufellee barbadeessinee jirra jedhanii akkasitti dubbatanii waraana gammaan tanaa geggeeffamaa jiru keessatti dargaggeessi waraan keessatti hirmaate waan inni haasahu waan akka malee nama gaddisiisati. Dargaggeessi ammisan asitti argitanii kunin godina Walaayitaa irraa dhufe duubatti baqachuu hin dandeenyu yoo duubattu baqannu nu ijjeesanii jedhee waanuma kanaan dura dubbatan warra Tigraahii yookaan waraana sun taane warra Amaaraa ka duuban taa'u yookaan warra raayyaa ittisa biyyaa ka duuban taa'utu irraa nu ijjeesaa jedhee dargaggeessi kun akkasitti dubbate. ስሜ ወንድማገኝ አሰፋ ይባላል። ከነጣ ከወላይታ ከቡዲቲ ከተማ እቺ ተማረከው ትላንትና ስንተኛ ክፍለ ጦር ሻለቃ ምናምን ነህ? እሱ ንገረኝ። 13ኛ 3ኛ ብርጌድ። መቼ ነው የተቀላቀልከው ወደ መከላከያ? በዚህ አመት አራተኛ ወር። መቼ መጣ ወደ ትግራይ? ወደ ትግራይ እንደመጣው ከማሰልጠኛ እንደመጣው ወደ ትግራይ ነው። የት ተዋጋችሁ? ተናገር የት ማስተዋወቅ? አንተስ? ሄደናል ግን እኛ አልተዋገንም። ብዛት ወደ ኋላ ነው የምንሆነው። አዲስ የገቡት ወደ ኋላው ነው ተብለን ወደ ኋላ ነው ያለው። አሁን የተማረካችሁ? የተማረክነው እዚህ ሸጥ ውስጥ ነበርና የኛ ኃይሎች ትተውን ሄዱ። ለማምለጥ ስንሞክር እዛ የኛ ኃይሎች ይዙንና ይገሉናል። ወደ ሀገራችን ለመሄድ ስንፈልግ ማለት ነው። አንፈልግም መሄድ ነው የምንፈልገው ስንል ብዙ ልጆች የኛ ጓደኞች ተይዘው ተገለዋል። በእናንተ ኃይል ማለት? በእኛ ኃይሎች ይዙና ቀጥታ ይገደላሉ። ሀገር ከጂ ናችሁ እናንተ ተብሎ። ከማን ጋር ስትዋጉ ነው የተማረካችሁ? ከትግራይ ፖሊስ ጋር። ለምን እንደሆነ አላማው እኛም አይገባንም። ብቻ ግን ውጊያ እንዳለ ነው እኛ ምን የሚነገር። ለምን ካልገባችሁ ትዋጋላችሁ? አንዋጋም ብለን ስንወጣ መገደል ነው የናም kun ammoo intalti naannoo Oromiyaa irraa dhufte Harargee dhihaa irra waraana keessattuu hirmaattee lola womaatu odoo hin godhinu booji'amte. ማነው? ታፈራው ከነ መጣሽ? ኦሮሚያ። የት አካባቢ? ገለምሶ ምዕራብ ሐረርጌ። መቼ ነው ወደ መከላከያ ተቀላቀልሽ? 2012 አሁን 32ኛ ማለት 32ኛ። መቼ ተቀላቀልሽ? 2013 ከየት ነው የመጣሽ? አሁን ቦታ ብሄር ሳይሆን ቦታ የመጣው ከኦሮሚያ ምዕራብ ሐረርጌ ነው። አሁን 32ኛ የት ነበር? ዙሩ አቆ 32ኛ ዙር ማለት ነው። ነው እንዴ? 32ኛ ዙር። ኦኬ። 2013 ነው የተመረቀሽ? መቼ ነው የተማረክሽ? ጠር አሁን የተማረክሽ? ተማረክሽበት ትላንትና። ትናንትና። ከማን ጋር ስትዋጊ?
ለምን ተናገር። የት ማስተዋወቅ አንተስ? ሄደናል ግን እኛ አልተዋገንም። ብዛት ወደ ኋላ ነው የምንሆነው። አዲስ የገቡት ወደ ኋላ ሆኑ ተብለን ወደ ኋላ ነው የሆነው። አሁን የት የተማረካችሁ? natti qabadheetan fiigee fiigee ammas nan kufee eegan kufee booddee achii ka'eetan fiigeetan namni garagalee nan ilaalle isa du'ellee namni garagalee nan ilaalle achitti dhiisanii deeman anis eegan kufee kana booddee eegan kufee namni nan qabu jedheetan tiradheetan mucaa duubaati kan na fuutee baatee gara mana kimiitti na fide. Mana kimiitti na geessanii ka'anii mana jalatti na gatanii reezaan tokko kan mucaa iloo abbaa bor naa wajjiniin na bukkee ciisee jira. Mana kimiitti si geessinee kan biraasii yaalchisne eeganaan jedhanii makiinaa na buusanii booddee makiinaa jiraa na fuudhanii na buusanii sanallee makiinaan sun waashaa gale. Makiinaa kanarra warri makiinaa kana wajjiniin yaabbannee dhufne makiinaa keessaa bu'anii anaaf dubara lama duwwaatu iddoo sanarratti hafne dubarri sun anaa wajjiniin achi keessaa baate sana booda makiinaan sun waashaa bu'ee akka nu du'a lammataa duunullee du'a lammataa duudhaaf waashaa gal makiinaa sana waashaa galchee shufeeriin jira nuyitu gara sanatti deebinee jarrumti kan keessanii immoo tigiroon jarrumti sila tigireedha jennee diina keenya jennee baqannee deemaa jiru sun na qabanii gara olla fidanii gara mandiraatti olla fidanii qoricha naa kennanii kanneen sila qoricha argan. Waraan Itoophiyaa ka booji'ame kan keessatti wani nama ajaa'ibu warri gurguddaan umriin deeme maanguddotatu jira. Dubartiin ulfaa ka ulfaa jishanii jijahaa qabanittu jira waraana keessatti. Maal jennaan Abiy Ahmed dubartii waraanaaf duulchisuu yookaan nama waraanaaf duulchisu fayyaa isaa laalee qoratee geessisuu hin taane muddamsuu waraana waan qabuuf nama hundaa gara waraanattu oloofa. Deemsi kan keessattuu maatiin garee yoo dubbachaa turanii Shaashamannee fa'aa irraa gaafa kanaan dura oduurrattuu gabaasnu ijoollee mataan isaanii sirrii hin hojjenne ijoollee karaa irra deemtu fa'aa qabanii maraataa jechuun nama mataan dhukkubaa fa'aa duulchisiisan. Wanni warra ulfaatii fi warra akkasii kan argaa jirru waanuma gossunii agarsiisa jechuudha. Abiy Ahmed waraan kana maaliif gara meeqaleetti duulchisuuf yaale akkuma namni hedduun keessan beeytan Abiy Ahmed wiixata dhufu kana mootii torbaffaa ta'ee muudamuu deema. Mootii torbaffaan sila wiixata kanaa fi injifannoo guddaadhaan goobansii galee mirgaansii galee jechuudhaan guyyaa mootummaan isaa mootii ta'u guyyaa sanitti sila magaalaa Meqalee qabachuuf jilisa midhaasuuf jilisa akka gaarii tolchuu fi bareechuu fi carraaqee Abiy Ahmed hin taane kiristinaan badhaanii akkuma jedhan hin taane duulii Meqalee qabachuu duulii Abiy Ahmed akkuma baacaa dabalee kanaan dura jedhesan Abiy Ahmedis yaadee akkuma baacaa dabaleelleen Biraanuu Jullaa galalchaalleen jedhee guyyaa 3 keessa 73 keessa barbaadu Meqalee qabannaa jedhee humni xayyaaratiin gargaaramee waraanii isaa qobboo irratti Laallibala irratti qarqara Meqaleetti waraana guddaa warra Tigraay irratti banee Meqalee qabachiisee sila ayyaan isaa ayyaan ajaa'ibaa goosisuu fi carraaqee ture. Amma hin milkoofne waraanii Abiy Ahmed carraaqin inni godhee ka Meqalee qabachuusulleen faashalaahee jira yookaan ammoo hin taane waraanii isaa hedduu dhumatee humni adda Affarilleen baay'ee dhumatee ka Eertiraalleen dhumatee adeemsi kan keessatti dubartiin ulfaatii fi maanguddoonni hedduutu booji'amee Abiy Ahmed ammaan tana mootummaan isa daddaaqe kun injifannoo takka malee guyyaa muudama isaa kabajachuu deemaa suni kanaan walitti qabate dubbii himaanii naannoo Tigraay Getachoo Raddaa hajedhuti. Facebook fi Twitterin akka barreessetti mootiin torbaffaa fi Adaanech Abeebee waa'ee muudama haasawanii muudama walitti qabatanii oduu ammee hedduu gadhiisaa turanii sila injifannoo waraana argachuu barbaadanii garuu wanni tokko isanitti nimne dirree waraana irrattu oduun ammeen dhuftu injifannoon tokkollee hin jirtu mo'amaa jiranii. Sun ammoo wanni beekamuu qabu dirree waraana irratti warri kun tokkollee mo'achuu hin deemu mo'amuu malee kanattu jira oduu muudamallee beeka oduu waraana kanadda akkuma beektaniif jecha kana barreesse warri jechuun ayyaana gifaataa kabajanii fi gifaataa gaarii isinii haa ta'u jechuudhanii ayyaana jechuun ummatii walaitaa kabajuu akkasittuu wanni godhee jira jechuun dhaamsa dabarsee jira. Waraanii mootummaa Abiy Ahmed Tigraay qabachuu fi carraaqee sun karaa sun hin taane
karaa Goojjamiitiif karaa Gondariitiin ammoo waraanii cimaan geggeeffamaa jira. Waraana kana mootummaan Abiy Ahmeditti fi Tigraahii lachuu injifannoo argachaa jirra odeeffannoon jettutu jira. Garuu naannoo Amaaraa keessatti odeeffannoon injifannoo odeeffannoon warra ispeeshalistii ijaaf ilkaanii waraanii Amaaraa ispeeshalistii kan gat balaa ispeeshalistiidhani mormaa oli ispeeshalistiidha yoo dhahu ilkaanii ijaaf surri malee waan biraa hin dhahu jedhan injifannoo warra ammaan tana baay'ee guddoo himamaa hin jiru. Tokko lama jechuun injifannoo waan isaan argannee jedhanii ka isaan haasawanii amma warri qawwee boojuu taankii boojuu maali sun hin jiru. Kun injifannoo fakkaata maatii tokkotti badhaafame maatiin badhaafame kun inni raayyaa ittisa biyyaa baqate 15 dhoksee du'a juntaa jira maatiin baasee badhaafame jira kun hin fakkaata. Raayyaan ittisa biyyaa baqate dhokate warra lubbuu baasee badhaasa argatanii jiranidhaan. Kanaan duratti warri Waashingtiidhaan xayyaara buusu Waashingtiin xayyaariin buusu sanumatti ittiin qoosaa Waashingtiin garuu ka juntaa raffisee achiin du'a juntaan cuftu bakkuma rafettu dhumatiin jira. Wanni hedduu jechuun ka harka duwwaa juntaa 40 barbadeessee 15 boojisuun faatiin jira. Oduun gosuun amma haftee jira. Kun jechuun injifannoo oduullee injifannoo fakkeessa sanillee ammaan tan akka harkaa hin qabne dadhabanii jiran fakkaata. Sheekoo kijiba ka isaan akkan barreessan kana beekta. Seenaa warra keessallee waan akkasii kijiba kan barreessanii nu barnoota inni baranna. Mootiin abaluun akkas fixee akkas godheedhaan bara ammaan tana namni bara intarneetii bara feesbuukii bara tiwiiterii bara moobaayilii bara namni hunduu waan hunda barreessuu waa godhuu danda'u viidiyoo kaasutti akka warra kijibu bar durii bara Minilikii san fa'a Galaawudiyoosii san fa'a yukkunnoo amlaakii fa'a bara Aksumii sun fa'a achiin dubatte bara tura akka isaan nu kijiban yaadadha. Warri kun namichi tokkotti dhiyoo kan jira nama qormaata Afrikaa irratti baay'ee beekamu akka inni jedhe warri kunin qaroom waan jedhan hin qabani dhugaa waan jedhan hin qabani kanaaf warra wajjin walitti dubbachuu hin dandeenye maal jennaan akkuma amma kijiba farsan sun kaleellee kijiba farsaa turanii kijiba kalee sanarrallee farsaa jiranii kijiba wajjin haasa'uun mari'atanii waan tokko irra dhaqqabuun hin danda'amu waan jedhu tokko dubbate. Gara kanaan waraanii Itoophiyaa kaabaa bifa kanaan geggeeffamee jira. Waraanii kun beela hamaa fidee jira. Ummatii Walloo namni qaabatu namni abbaa kana ittiin jedhu hin jiru. Ummatii Waagamraa namni abbaa kana jedhu qaabatu hin jiru. Ummatii kun akka malee beelaan dhumachaa jira. Warri jechuun Walloo kibbaatii fi Walloo kaabaa Hiwwahaatiin wal lolaa jirulleen gargaarsa mootummaallee argatanii qawweellee qabanii rasaasallee qabanii qofa isaanii lolaa jiranii garuu mootummaa Itoophiyaa maallaqa biiliyoonata guuree jira maallaqi sun gardeemu hin beekamu. Ummatii Tigraay ammoo gargaarsa namooma argachaa hin jiru. Ummatii kun akka malee beelii hamaan yeroo ammaan tana ummata 400,000 tahuu fixuu dandayaa jechuudhanii dhaabbanni gargaarsaa mootummoota gamtoomanii dubbatee jira. Hoogganaan dhaabaa kana akka inni jedhetti ammaan tana wanni Tigraay keessatti ta'aa jiruu fi badii dhaqqabu kabeelli nam fixuu fi itti gaafatamaan mootummaa Itoophiyaa jechuudhanii mootummaa Itoophiyaa akeekkachiisee jira. Wanni ammaan tana Tigraay keessatti ta'aa jiru hawaasii addunyaa harka maratee kalaalu yoo taate wanni kunini sammuu addunyaati fi bori waan gaabbuu guddaa ta'uu deemu sammuu addunyaati fi bori jechuun waan bada seenaa bada tahee xurii tahee waan dhiyaatu. Kanaafuu ammaan tana waa hojjechuudhaan waa godhuudhaanii beela Tigraay irratti duumansahee ummata 100,000 hedduu yookaan miiliyoonota fixuu danda'u daa'imman fi dubartoota fixuu danda'u waan kan dhaabsisuu qabnaa jedhee jira. Gamtaan Awurooppaalleen yoo mootummaan Itoophiyaa gargaarsa namooma achitti akka seenuun hayyamnu taate adabbii qopheeffannee jirraa jedhanii jiranii mootummaan Abiy Ahmedii waan kan akka jijjiiru ammallee gamtaan kun cimsee gaafatee jira. Mootummaan Ameerikaa ka Joe Biden executive order yookaan ammoo ajaja pirezidaantii Ameerikaatiin waraanii kaaba Itoophiyaa keessatti geggeeffamu yoo hin dhaabbanne qoqqobbii yookaan ammoo cuurdaa warra walolaa jiran kan mootummaa Itoophiyaa, mootummaa Eertiraa, mootummaa naannoo Amaaraatii fi akkasumas hooggansa naannoo Tigraay warra hooggansa qaama kan keessa jiran irrattu qaama Eertiraa,
mootummaa Itoophiyaatiif fi Amaaraatiif Tigraay irratti dabarsuu qoqqobbii deemaa jedhe jira. Qoqqobbiin sulleen dhiyoo kanatti guutumaa guututtu hojii irra ooluu akka dandayu maddeen garii dubbachaa jiranii. Gara biraatiin ammoo mootummaa Abiy Ahmed irrattu mootummaan isaa torbaan dhufu dhaabbata akka gara mariitti seenuu gamtaan Awurooppaa, Ameerikaa fi gamtaan Afrikaa dhiibbaa guddaa godhuutu jiranii. Gamtaan Afrikaa nama araara muudee jira. Pireezidaantii Nigeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoon Itoophiyaa fi Suudaan jidduu dedeebi'ee warra Tigraayitii fi warra Abiy Ahmedii wal mari'achiisuu fi carraaqaa jira jedhamee jira. Gara Ameerikaatii fi gara Awurooppaatiin dhimmi hidhamtoota siyaasaa Oromoolleen akka xiyyeeffannaa argatee mootummaan Abiy Ahmedii marii hunda hammatu hunda hirmaachisuu akka inni geggeessu dhiibbaan godhamaa haga jiru. Dhiibbaan kun ammoo akka cimuuf Oromoon sadarkaa addunyaa jirtu sagalee dhageessuu akka dandeettu yaadilleen dhiyaachaa jira. Abiy Ahmed marii hunda wajjin akka godhu sanitti dubbatamaa jira. Garuu Abiy Ahmed mariin inni hunda wajjin godhu jedhame kunin hagam tokko bu'aa qabeessa ta'uu akka inni danda'u hin beekamu. Maali jennaan mariin Abiy Ahmed kanaan dura mootummaan Ameerikaa waan gaarii se'ee jajjabeessa MIND jedhamu Multilateral Initiative for National Dialogue jedhamu. Marii san keessatti warri yaada kanaan deemaa jiru warra jechuun nafxanyoota ka Daani'el Kibret ministeera nagayaatii fi Zeematii fi warra abinufaattu keessa jira. Warri kunin mariin warra siyaasaa Oromoo keessattuu kamanidhaa jiru wajjin godhamu fi ABO wajjin godhamu hin fudhatamu ta'uu hin qabu yaada jedhu dhiyeessaa jiranii. Warra gos kana wajjin mariin akkamiin akka inni deemtu akkasiin taatu hin beekamu. Karaa kanaanii waan akkasittuu jira. Mariin kunin warra kana dabaluu hin qabu keessattuu warra Tigraayitii fi warra Oromoo kamanidhaa jiru dabaluu hin qabu jechuudhaani. Warri akka malee yaada kan hadheeffatanii balaaleffatan gariin isaanii filamanii jiranii. Sun keessaa tokkini Girmaa Seefuuti. Waan isa xiqqoo haasa'uu deemna. Ka'ammaan tana Komishinii Investment magaalaa Finfinnee tahee Adaanech Abeebeetiin muudame. Gara kanaan sunittu jira. Oduun biraa oduu filannooti. Magaalaa Finfinneettu mootummaan filannoo darbeen filamee jiru. Filannoo dharaati filannoon sunini mootummaan Adaanech Abeebee dhaabbatee jira. Muudama kennitee jirti. Muudama namisiin kennitee fi keessaa tokkini namicha Girmaa Seefuu jedhamu ka Izeema kana. Girmaa Seefuu kunini muudamuun isaa warra Amaaraa biralleettu warri xiqqoo yaada gaarii qaban balaaleffatanii jiranii muudama nama kana. Warri Oromoo ammoo akka malee balaaleffatanii falmitoota wanni jedhaman cuftunuyyuu jalqaba namni even filannoo dharaalliyyoo taate filannoon ka filatame. Filannoodhaan ka filatame paartii Biltsiginnaa filannee malee Izeemaa hin filanne yookaan ammoo Abiin hin filanne. Abiiniin dorgomee filannoo irrattu mo'anne jibbinee buusuu dennee fi ariine. Izeemaan dorgomee buusuu dennee fi mo'ame. Maaliif aangoon warraa fi kennama? Nu ka filanne waan biraati. Ka arganne waan biraati. Wanni jalqabaa jechaa turte Oromoon warri miidiyaa hawaasa irratti haasa'u xiinxaltoonni Abiy Ahmedii Biltsiginnaan isaa Izeemaan Biraanuu Naggaa Abiiniin warra jechuun Dassaaleny Caannee yookaan Bellaxee Moollaa waan tokko warra ilaalchi gosa tokko qabu yaada gosa tokko qabu jalqaballee filannoon isaan jechaa turanii ilaalchi dorgommi wanni jedhamu waanum diraama fakkeessa fi godhan malee warri yaada Itoophiyaa irrattu Itoophiyaa kalee Itoophiyaa irratti boru irratti warra waliigala warra gosa tokko ka waliigalutti waliin tahee Oromoo fi saba biraa filannoo keessa dhiibanii baasanii aangoo waliin qoodatanii jedhanii akkasittuu dubbatamaa jira. Namtichi kunin aangoo yoo ka argate taate warri Izeematii fi warri jechuun Izeematii fi warri Abin yoo aangoon kennameef hayyee warri Oromooti maata akkallee aangoon hin kennamin. Abaa'oo Daawud Ibsaa dhiisaa. Kafaa'oo Mararaa Guddinaa ka Jawaar Muhammad fadhiisaa. Maaliif warra Abaa'oo ka Abii jalattu gala? Abaa'oo Hilten, Abaa'oo Biltsiginnaa, warra Raarsoo Biqilaa, warra Abbaa Nagaa Jaarraa, Abbaa Biyyaa Roobaa, Galaasaa Dilboofaa, Leencoo Lataafaa, Diimaa Nagawoofaa, Leencoo Lataafaa, warra akkana
warra kan tokkollee finfinnee irratti aangoon hin kennaminiif warrattu harka abiyyi dhahaa jiraayyuu warri zeemaa caala warra abinii caala aangoon ma hin kenniniif moo finfinnee irratti oromoon falmitoota aangoon hin maluufi fakkeessaa fi araarsoo biqilaa oromiyaa irratti wanta kennee fedhan gurmaa'insa hawaasa waan jedhu finfinnee irratti aangoon warraa hin malu maaliif aangoon hin kennamnee fi sabi biraa falmituu hin qabu mormituu hin qabu maaliif sab biraatti hin kennamin warra saba Amaaraa keessa dhufe malee yookaan Guraagee keessa dhufe malee wanni jedhullee hin kaayaa jirti. Warri muudame kunin akkuma kanaan duratti dubbanne namtichi kunin Girmaa Seefuu Maaruu ka aangoon kennameef Oromoo qofaa miti warri Amaaraa garii Hayilee Yesuus Addaamu biltsiginnaan goojjame durii ka ture wanta akka barreessa jira karaa feesbuukitiin kunin Oromoof arraba guddaadha nam Itoophiyummaattu amanuuf arraba guddaadha waan namichi kun jedhe mishigin kaaba hacapuutii malee qubattoota Madagaskaarifu anuu nan qadhuu jedhe Oromoon anuu Oromoo lole Madagaskaritti deebisa Abiy Ahmed Tigraayin waa lolu malee nama akkas Oromoon jedhe Oromoo arrabse nama gos kana kun nama biyya diigu kun nama biyya gargarii fageessu kun nam tokkoof hin ta'u nami gos kana akkamiini muudama argate jettanii gaafattan kun amalii mootummaa Abiy Ahmed farra ummata akka ta'e garsiisa kan carraaqaan maaltu jira jedha Hayilee Yesuus qeerroo yoo jiraate ta'e yoo karaa finfinneetii fi karaa hundaanuu qabsaahee karaa cufee ammaan tana mootummaa Abiy Ahmed irra dhiibbaa hin goone yoomillee godhuu hin danda'u jedhe barreessa. Qeerroon jira hin jiru ammaan tana akka beekamu kan caala diinummaan uummata Oromoo irratti akeekkate hin jiru akka namtichi kun jedhetti. Hayilee Yesuus Addaamutu jedha. Girmaa Seefuutiin. Girmaa Seefuu ammoo Oromoon Madagaskaritti dhufe Madagaskaritti deebisa jedhe biiroo investimentii kan nama buqqisuun beekame Koomishinii Investimentii Oromiyaa kabiraanuu naggaafaati ittiin sooraman kalaf irratti waan fedhe godhanii lafa jechuun mankoraa kurii jedhe jechuun gara hawaattuun namii Itoophiyaa keessatti gara badhaadhinaa ittiin balali'u jedhee kanaan dura wanniin tokko dubbata ture Baqqalaa Garbaa akkasam lafa to'atanii jiran investimentii to'atanii jiran lafa Oromiyaa irratti walii qoodanii investoroota Gojjamee Gondaree Amaaraa Guraagee Chaayinaa Hindii Araba hundaayyuu namii murteessu Girmaa Seefuu Maaruu ka Oromoo Madagaskarii dhufe Madagaskarii deebisaa jedhe nama kan namni kun bakki kan argate jechuudha. Girmaa Seefuu Maaruu kan qofaa miti namichi kunin waan inni dubbatee jedhamu waan Oromoo irratti inni dubbatee jedhamu anilleen tokko dubbadde jira. Oromoo gareen jedhamtu qeerroo gareen jedhamtu weerartuun riippoortarii gubbaa dubbatee si'a waan kayyoo adadhu. Finfinnee weerartii dhufti nuu gaafa Finfinnee filannoo mo'annee akka izzeemattu filannoo mo'annee mootummaa taanee bulchuu osoo hin taane dargaggeessa Finfinnee jaarree weerartuu qeerroo irraa eeguudhaaf Finfinnee jedha. Gande gandaan ollaan. Oromoo irraa Finfinnee eeguudhaa jedha. Namtichi kun waan biraa kan inni jedhetu jira. Waan biraa kan inni jedhe kan inni dubbate hedduutu jira. Araarii wanni jedhamu mariin biyyaalessaa waan jedhamu hidhamti warra Tigraahitiif warra Oromoo waan jedhamu takkallee dabalachuu.